السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله. بلتني جرتو فيا ويا برين نغاتي بري نغاتي ربنا فاقولوا ربنا قانوا أقولوا أمتك هنا بكجرت ربي خيرنا يادتو أمة إسلام ربين هاجالتو وانسان أبدا هند ربي راجالتو هم در ربي أيقو وروتي الأجنانيس ربين هلار درا حبان ربين نغان بيا بلوت كتاباسو بلسان ربي سانا باسو جن نغاي kanatti aansuudhaan ammoo viidiyoo dhiyengadda waraabirraa yaada gaaffii namni na gaafate 12 tokko kan hin dubbadhee ture sanirraa deebii sanitti kennu laachuu barbaadeen ture hanga 6 tokko deebifnee turre amma ammoo kanaaf xumuruudhaafiin dhufee ture yoo dheerate garuu addaannin kutaa yoo hin dandeenyin xumura inshaallah biizni rahmaan akka nu daawwattan sheerii fi laayikii saabskiraayib hin raaffatinaadha ishtiraak jechuu barbaadeeti warri qilleensaan irratti beemmoo hedduu dogongorogaa haasa'u nurra laalina jechuu barbaadeeti ilmaan qotee bulaati kanaafuu hawaasni bal'aan dhiifamas hin gaafachaati bakka balleessines hamtuu dubbannes hundaa'u akka nama daa'ima waa balleessite dhiisanitti dhiifama kan hogootan sin jechuu barbaadeeti ammoo gama tokkoon yaada kana egaa hamma tokko waan nama ajaa'ibu faatu jira waan nam yookiin dhugaa dhagaye isa garramutu jira hay garramuun maali afaan maaliiti yoo jennee lolanoo haa ta'uti oo miti miidiyaa kanarratti achiinis wal ga'uu dandeenyu yuutuubii kanarratti hedduu jaraanis wal geenya afaan naannootti itti fayyadamnus rakkoon qabuu dhiifama sii goona jennee jedhan hayyee haa ta'uti amma gara yaada kiyyattiin ceeha yaada tokkorraa lamarraa hamma torbaa biraan geenye torbarratti dhaabne inninis maali waan akkana ajaa'ibaati waa gootanii fudhattanii immoo hin dhiiftanillee wallahu alami nama wallole nama walitti araarsaa manguddoo yedduu ta'ee walitti araarsaa eenyu badii qaba eenyu badii hin qabne janiiti yedduu ilaalanii waliif fidanii walitti araarsanii sa'aa fi ilma namaa walloloo eenyutu walitti araarsa yookiin loonii fi nama walloluunis ni jira hogga walloloon eenyu walitti araarsa akkami araara isaanii hoohii janii gaafii natti dhufe ani immoo waa san keessa gaafa duraa looniin akkamitti nama wallolaa namni akkamitti looniin wallolallee jennaan wallolli isaaniitis ni jira araarri isaanillee ni jira isa jedhutu dhiyaatee ture amma walumaanuu dhageenya araara sa'aa manguddoo kamtu taa'ees akkan jenne dhaga'uuf teenya manguddoon oromoo waan hin goone hin qabu hayyoonni oromoo waan hin beeknes hin qabu oromoon nagaas jaalataa karaa bobba'ee galullee rabbuma isa ilmi itti kennee rabbuma barsiisee ni beekaa hamtuu jee deemtus ni argaa toltii dhuftus ni argaa manguddoonni oromoo kun yoo waa irraa baratan taate hedduu waan nuti amma yeroo ammaa kana dagannee bira dabarre hedduutu jira wanni sun amma seera jedhamee namni irraa waan itti fayyadamu natti fakkaatu waan dur darbe faajee namni waan dur darbe san gatuun isaadha kuni waan ajaa'ibaati ammaas ammoo ijoollee zabanaa akka keenyaa kana keessatti wanni kun dhugaatti fakkaatus wilii hoggaa dhagaye wanni akkanaa jira warri juus hin dhabamu warri immoo dhagaye waan kana kan ammoo gosa wallaalte kun duruu wam duru jiru maal ammoo haasotta kan juus hin dhabamu inni san jedhu immoo gaa nama manguddoo jala guddate nama yaada deemu hundaa'uu isa darbeessa jiru isa dhufaa deemaa jiru hunda hubateedha kasi galateeffanna galatoomaa jennaani amma sa'aa fi nama wallole akkamitti araarsanii dun taane sa'aa fi namni wallolaanis gaafiidha sa'aa fi namni wallolaa akkamitti wallolaa namni tokko sa'a yookiin dhakaachaa lolaa yookiin rasaasa tarkaa bahee ajjeesaa ni ajjeesa jechuu ni du'a harka namatti isaani namtichi isaa san ajjeese baara gaaraa ta'eef moo hin taane saawaa isa jedhu namuu waan kana keessa galchee ilaaluudha qaba dhakaachaan loltaa hanga si harkaa bahee hin ajjeeftaa yookiin rasaasa si harkaa bahee hin ajjeeftaa ni du'a inni sii fi isa jedduu baara gaarummaan argamte moo hin argamne isa jedhu
kana warri hubate saafi namni wal lolaa wal ajjeesaa hin jedhu ani gaaf duraa fi kiyyaafuu jedhee saniifan jee kanatti aansuudhaan ammoo wal loluun isaanii ittiin amannaa akkatti ajjeesuu malaa hin ajjeesaa hoggaa ajjeesoo araarri isaa akkamitti argamaa eenyutu manguddoo jidduu isaanii taa'aa isaaniin dubbatu namtichi yoo dhufe eenyu wajjin dubbata manguddoon dhufte eenyu wajjin haasotti kan jennu sunis hiika qaba hiika isaatis isiniif himuufan jira manguddoon oromoodha waan hin falle hin qabu waan goon hin qabu hunda isaatuu ilmii rabbi kenneefi namticha isa ajjeese yookaan qotiyoo ajjeese araarri isaa fi saawa hafansan jedduu maaltu jira isa jedhu inni namni tokko silaasa du'e inni du'eera isa du'e walitti araaramu inni du'eera kutee jira isaa fi walitti araaramuudha qaba namtichi immoo addunyaa ajjeese yookiin addunyaan isaadhaaf foonaa kan teessuuf yookiin qotiyoon kan bara jalan teessuuf ni dooti jechuu yookiin ni dooti ati rakkoo biraatti itti uumama yookiin saani hoggaa isa argetti inuma reeba lola gaafumaan itti fiiga qotiyoonis yookiin saaninis yeroo sanitti rakkoo isaadhaa warri hin beenne manguddoo oromoodhaa gaafate qotiyoon kiyya yoggaan ani qonnaan hidha je'ana lola hoggaa ilmi kiyya hidhe yoo isa lolu nagaan qotaa jee gaafate akkasitti ati isa ajjeefteehi waan goote himii jeen ani waa takkaa hin goonee jeen badii takkaa hin qabu qotiyoo kana innis hin dha'u maqaas hin dha'u jeen badii qotiyootii miti yookiin hoggaa daa'imaa dargaggeessa reef ol guddattu yookiin ammoo eeguma guddatte waan goote addunyaa waan goote qabaattee himimootti kan falli kee beekamuu hin danda'u jeen akkas ta'u hoggaa dargaggeessaa re'ee namaa dha'ee ajjeesee hin jiraa jeen re'ee saniin ajjeese malee namaa takka addunyaan goonee jeen addunyaa namaa hundawanii akkas taatu yedduu keetii fi yedduu addunyaa araarri hin jiru isin baara gaaraadha hanga araaramtanitti eeggadhu jeen saniif qotiyoon na lolu jira isaaniin kanaaf na reeba akkas taatu akkaan itti araarsu naa himii jeen amma gaa akka ajjeeses amane akka araarri jirus inni sunis itti hime amma akka itti araarsu isa gaafate akkas gaa araarri sa'aa fi nama jedduudha namtichi badii san dalage kun addunyaa nama ajjeese citaa jiidhaa akkaan haameeti malkaa bu'a bakka sa'a obaasan jechuu citaa baay'esse malkaa bu'eeti namni isaantis hin jiru silaa inni hin jirres ni bara akka itti obaasan akkatti tottoshantu jira akkasii tottosheetiifuma suphee dhaatee tottoshee yoo eelli kun nama lamaan kan hojjetamu taate inni jijjiirramuu hin danda'u yookiin bishaan kee bu'a yookiin ammoo kara sa'atti aaneeti irraa fuudhee bishaan kana guuta jechuu akka biyya keenyatti walitti aanee bishaan eela keessaa walitti aanee inni eela keessaa hin bahu ganama sheenee isaanii obaasuu eega jalqabee hojii jalqabee bishaanuma san obaasanni isaanii abbaa fedhee dhufee bishaan eela kana keessaa hanga galgala horiin xumuree jira dhugee janitti bishaan keessaan bahu bishaantu horiidhaaf citaa san ammoo akka jirutti isaa duratti facaasa xiqqoo xiqqoodhaan horii bishaan kana dhuguu hundaaf nyaachisee obaasee jedhanii akkasa eega taa'ee qottiyoon isa loluus dhiisee saan isa loluus dhiisee araarri sa'aa fi nama jedduu hamma kanaa jedhanii warri beettanis beettanii warri hin beeknes dhagaa jechuu barbaadeeti namitti illee si'eehuu dhugallee si'eehuu warri sa'a ajjeeftanii yookiin qotiyoo yookiin re'ee ajjeeftan oromoon dur akka itti araarsu nama sa'a ajjeeses re'ee ajjeeses addunyaadha ishiin takkuma ajjeefteerta je'eeti akkasitti
malkaa buusee citaa baachisee citaa san addunnaa facaasaa oolaa malkaa sheeneet bishaan san toohaa oolaa bishaan obaasaa oolaa hanga galgala guyyaa tokko kaamila jechuu namni takka isan gargaaru hojii kan hunda mataa ofii godhatee akkasitti sa'a walitti fayyee nyaachisee obaasee jedhama jechuu waan hamma kanaatii sirrii mijettanis seeraa mijettanis gaa manguddoo oromootu naasee manguddoon kan haasees ammoo namni irraa dhagees manduggoo walloo keessaa aanaa arxummaa fursee ganda qorii fursee gosa sallee namaan beeku manguddoo cimaa nama umrii guddaati maqallee warri nagaafattanoo jiraattan isiniif niin himaa jechuudha fayyaataa jiraadha manguddoo kanaa qabna waan akkasiiti gaafiin itti aanu immoo maal inni kunuu dhiyaate hin dheerate balaani gaafiin itti aanu immoo waan nyaatan keessaa maaltu mi'aawaa jedhan wanni nyaatan keessa wanni mi'aawu hedduudha dammini isin mi'aahaa halaawaan isin mi'aahaa wanni hoggaa beelan nyaatan isin mi'aa garuu wanni mi'aahaa irra caalaan waan nyaataa ashaboodha ajaan lakki ashaboon akkamitti waan mi'oottu ashaboo namni dandeetu nyaatu jennaan bakka ishiin keessaa hafte nyaata kamtu nyaatama dhangaa feete keessatti waa isheen tuufu ishituun irra mi'aahaa maaliif kun ijuu danda'ame jennaan zabana dur biyya keenya keessatti namni abbaa ceqaasii moo kam jedhiin zabana namni biyya keenya keessatti gosni tokko tokko aangoodhaan beekamee nagaan jiraataa ture takka zabana Ali Sillaasee kee tahuu Minilik ta'uu hin beeknullee egaa silaa zabana duraati garuu ilmaan warra mootii san kadhatuudhaaf namatti irratti heddatee akkasitti filannoo galanii warri intala tiyya fuudhuudhaaf hiree argatu warra waan nyaatan keessaa mi'aahu beeke intala tiyya hin argataa yoo san hin ta'in eenyuufu kenna eenyuun dhiisuu jee akkasitti deebisa firra kunis walloma keessatti waan ta'e akkasitti akkas taatu gaa jedhanii adda galanii kan warra mootirra wal kadhatu sanii miti ilmi hiyyeessaa dhaqee wanni nyaatan mi'aahu addunyaa tanarraa ashaboodha jeen dubbiin akka malle taate anatuun bakka malle waadaa galee intalli tiyya ta'eetii sii kennee jeeni akkasi kenneefi jechaan dhagahee deebii akkasitan argadhee waan mi'aaha keessa ashaboodha jedhan egaa amma kan nu hafe 10ffaa fi 11ffaa fi 12ffaa sadan nu hafe egaa jiraadha fayyaataa umrii dheeraadha isaaf eeganaa deebifna yeroonis dheerateera umriin keessana dheeratu fayyaan keessanaa bayyatu sheerii fi laayikii fi saabskiraabiin hin raaffatinaadha baga jiraattanii ummata keenya kan khayrii dalagu jiru kan saba isaaniitti yaadaa jiran ahalii isaanii biyya kana keessa ta'anii rizqii argatan yatiimaafis qooda masgida jigee ijaaraa dadhabaa gargaaraa jiran hunda rabbiin sinaatissu hamtuu laaltu sinirraa haa qabu hamtuu dubbattu sinirraa haa qabu shaarri deemtu hunda jalaa rabbi sinaa baasu rabbiin toltii fakkaata khayri fakkaata gaarii fakkaata siniif haa qabu waan shaarri fakkaata sinirraa qabu warra khayri yaade rabbiin khayri haa baay'essuuf warra shaarri yaade immoo rabbi haa qajeelchu rabbi haa tolchu fayyaa nutaa jiraadhaa bultii gaarii ta'e armaan nu geesse nagaan nu oolchu oolmaa gaarii ta'e rabbiin nu ga'e immoo nagaan nu haa bushu hamtuu rabbi nun dubbisin hamtuu dubbattu nun hin gahin fayyaa nutaa jiraadhaa assalaamu alaikum